Akkam jirtan maamiltoota koo hordoftoota koo kabajamoo chaanaalii kana subscribe gochuun kan hordofaa jirtan hundi galatoomaa hedduun isin galateeffadha. Namoonni haaraa dhuftanii fi subscribe hin goone akka subscribe gootaniifin kabajaan isin gaafadha. Subscribe, share, like godhaa. Yoo kana gootan haala salphaa ta'een namoota biroo biras ga'uu danda'a waan ta'eef hirmaadhaa. Klik gochuu cuqaasuudhaan ala wanti itti baaftan gonkumaa hin jiru. Fayyaata kanattaansee odeeffannoowwan ammaaf qabadhee dhufeen isinitti himaa hordofaa turtii gaarii. Odeeffannoowwan adda addaan isinii dhiyeessaa turtii kanaanii dhimma daawwannaa garee ergamaa mootummaa Itoophiyaa Ruusiyaa ture gara Maaleeshiyaa deemee hanga tokko wanni isinitti himuu jira. Akkasumas immoo dhimma raayyaa ittisa biyyaa ilaalchisuudhaanis odeeffannoowwan ni jiru. Akka hordoftaniifin kabajaan isin affeeraa hanga xumuraatti akka waliin turtaniif isin affeereera turtii gaarii. Gareen ergamaan mootummaa Itoophiyaa Ruusiyaa kaazaan turuudhaan yaa'ii BRICS 16 irratti hirmaachaa ture. Adeemsi yaa'ichaa erga xumuramee booda gara Maaleeshiyaatti kan qajeele ta'uunsaa beekameera. Gareen ergamaa mootummaa Itoophiyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin hoogganamee turtii guyyoota lama Maaleeshiyaatti taasisuun dhimmoota adda addaa irratti ni mari'ata jedhameeti kan eegamu. Egaa Maaleeshiyaa Kuala Lumpur wayitii galanitti egaa giiftii duree Zinaash Taayyachoo fi muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediif simannaan taasifameera. Akka suuraadhaan daawwattaa jirtan kanatti egaa haalli ittiin simataman kana fakkaataa jechaadha. Odeeffannoowwan har'a ba'an akka mul'isanitti egaa guyyoota lamaa fi daawwannaan kun kan taasifamu dhimmoota waloo biyyaalee lameen irratti kan mari'atamu akka ta'es himamee jira. Odeeffannoon guddaan kan biraa har'a ture egaa guyyaa raayyaa ittisa Itoophiyaa irratti kan xiyyeeffatedha. Guyyaan raayyaa ittisa Itoophiyaa waggaan 117ffaan har'a qophiiwwan adda addaatiin kabajamee ooleera. Egaa sirnicha irratti argamuudhaan pirezidaantii haaraan Taayyaa Asqasillaasee haasawaa dhageessisaniiru. Akkasumas ministirri ittisaa injiinar Aayishaa Muhammadis haaluma wal fakkaatuun haasawaa dhageessisaniin ergaa dabarsaniiru. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaas wanti jedhan jira waltajjii kanarratti. Egaa guyyaan raayyaan ittisa Itoophiyaa egaa kan kabajamee oolee mata duree raayyaa qormaata keessatti ijaaramaa dhufe jedhuuni dhugaadha. Kun egaa qormaatawwan adda addaatu mudate biyya keenya keessatti. Kana hunda qolachuudhaan egaa raayyaan ittisa Itoophiyaa ga'umsaan keessa darbee ijaarameera jedhameera. Ergaan Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dabarsanis kanarratti kan xiyyeeffatedha. Egaa dhimma kana ilaalchisuudhaan OBN kan gabaase akka hordoftaniif itti affeeraa turtii gaarii. Raayyaa ittisa biyyaa qormaata kamiifuu kan hin jilbeenfanne ijaaruu dandeenyeerra jedhan Etamaajoor Shuumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa 117ffaan mata duree raayyaan qormaata keessatti ijaarame jedhuun qophii garaagaraan magaalaa Finfinneetti kabajameera. Roobee Abarraam. Guyyaan raayyaa ittisa biyyaa 117ffaan magaalaa Finfinneetti mata duree raayyaa qormaata keessatti ijaarame jedhuun kabajameera. Sagantaa kanarratti pirezidaantii Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Taayyaa Asqasillaasee, Etamaajoor Shuumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa, ministeera raayyaa ittisa biyyaa injiinar Aayishaa Muhammad dabalatee ministeeronni fi keessummoonni affeerraan taasifamee fi argamaniiru. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa injiinar Aayishaa Muhammad guyyaan kun raayyaa ittisa biyyaa nageenya biyya kanaa eegsisuu fi aggaamiiwwan garaagaraa biyya kanarraa ittisuuf aarsaa kaffalaniif beekamtii kennaa, fuuldurattis nageenya hunda galeessa fiduuf qormaatawwan mudachuu danda'an fuuldura dhaabbachuuf guyyaatti waadaa galuudhas jedhan. በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ
የኢትዮጵያ ዳር ድንበር ለመጠበቅ biyya keessattis ta'ee biyya alaatti daangaa Itoophiyaa eeguuf nageenyaa fi tasgabbii uumuuf akkasumas nageenya uummataa mirkaneessuuf dirqama garaagaraa irratti miseensonni raayyaa ittisa biyyaa argamtan hundi biyyaaf waardiyyaa ta'uu caalaa kabajni hin jiru waan ta'eef aarsaa isin hanga lubbuutti kaffaltan hubachuunii fi beekamtii kennuun guyyaa kana isin galateeffachuun barbaada. Birmadummaan biyyaa fi nageenyi lammiilee akka eegamuuf gootota keenya guyyaatti leellisnudha kan jedhan immoo Itaamaajoor Shumii waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadha. Biyya kana dadhabsiisuu fi hiyyummaa keessaa akka hin baaneef kallattii fi alkallattii biyya kanarratti waraanni banamaa kan ture ta'uu himaniiru. Raayyaan ittisa biyyaas weerara alaa banamu qolachuunii fi qormaatawwan biyya keessaa nageenya qoran ittisaa kan ture ta'us dubbataniiru. መከላከያ ሰራዊት በብዛት በአደረጃጀት እና በስነ ልቦና raayyaa ittisa biyyaa baay'ina caaseeffamaa fi xiinsammuun hidhannoo fi teeknooloojiitiin yeroo itti sadarkaa guddaa irra ga'e ta'uusaa humna raayyaa cimsinee sadarkaa amansiisaa irraan ga'uun keenya dhaloonni kun imaanaa seenaan itti kenne baachaa jiraachuu isaa dhaloonni dhufu warra hangafootaa cimaa isaa cimsuu danda'u ta'u bu'uura kaa'uu dandeenyeerra. Gootichi raayyaa ittisa biyyaa jijjiiramaan asitti ijaarsa isaa cimsachaa raayyaa qormaata kamiifuu hin jilbeeffanne ijaaruun sadarkaa amansiisaa irra kan ga'e ta'us Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan himu. Pirezidaantiin Riippaabilika Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee biyyi kun raayyaa ittisa biyyaa ammayyaa'aa birmadummaa Itoophiyaa fi tokkummaa keenya kan cimsu raayyaa ittisa biyyaa jaalalaan biyya isaaf hojjetudha jedhan. Jijjiiramaan asitti raayyaa ogummaan deeggaramee teeknooloojii hidhatee fi aggaammii kamuu biyyarraa qolachuu danda'u horachuu keenya ibsuun barbaada jedhan. Kun fuuldurattis cimee itti fufuu akka qabu dubbatu. እንደ ተቋምና እንደ ሰራዊት በዘመናት ያዳበራችሁትን ለኢትዮጵያ ያላችሁን ፍቅር akka dhaabbataaf raayyaat barootaaf jaalalli isin qabdan biyya keessaniif gabbifattan duudhaan keessan yaadni keessan akka cimsattan jechuun barbaada. Ammayyummaa biyya tokko keessaa inni dura humna raayyaa ittisa biyyaati. Kanaaf ogummaa irratti hundaa'u ammayyummaa galaa godhachuun Itoophiyaas akka cimsitan waamicha dhiyeessuun barbaada. Obbolummaan wal gargaaruun daneessummaa keenya caalmaatti mul'isuu qabdu. Sagantaa kanarratti mariin paanaalii kan dhiyaate yoo ta'u qaamolee garaagaraa miidiyaa irratti dhugaa ishee addunyaatti mul'isuuf hojjechaa turaniif badhaasniif beekamtiin kennameera. Amma immoo yeroo itti xiinxallii isinitti himnu irra geenya irra dhaggeeffattoota keenya xiinxallii keenya galgala kanaatiin immoo waggoota dhiyoo asii mootummaan oomisha qonnaatiif xiyyeeffannoo guddaa kan kenne ta'us keessumaa immoo oomishni ruuzii biyya kana keessatti baay'ee hin baratamne bakkeewwan garaagaraatti oomishamaa jira. Xiinxala keenyaarraanis oomishni ruuzii sadarkaa maalirra jira? Xiyyeeffannoon misooma ruuziif kennamuu qabu maali kan jedhu irratti immoo jireenya tarreessaa waan qindeessa qaba. Jireenya baga nagaan dhufte. Akkam oolte sabboona baga naganneetti. Mee waan qabatteetti. Galatoomii akkuma ati kaaftee waggoottan darban mootummaan Itoophiyaa xiyyeeffannoo damee qonnaaf kennanii inisheetiifoota adda addaa qophaa'anii hojiileen garaagaraa hojjetamaa turanii karoora addaa kanaanis suuta jireenyi hawaasaa jijjiiramaa akka jiru qorannoon garaagaraa kan mul'isanii karoora addaa mootummaan damee qonnaa irratti bocee hojjechaa turanis bu'aa jajjabeessaan galmaaniiru. Fakkeenyaaf bakka hanqinni roobaa jirutti rooba yeroo gabaabaa maaltu ga'uu danda'a jedhamee bakka qilleensi gammoojjii qabanitti fakkeenyaaf fi Harargee lamaan kaasuu dandeenya. Gammoojjii Baaleetti kaasuu dandeenya. Mishingaar rooba xiqqaadhaan gahanii oomishamanii bu'aan akka irraa argamaa jiru inisheetiivii kana keessatti ilaaluu dandeenya. Rooba xiqqaan yeroo muraasatti oomisha ga'u kana hojjechuudhaan bu'aan argamaa jira. Atara boonsituu kaasuu dandeenya. Haala qilleensaa akkamii keessatti tola kan jedhu haala qilleensaa adda baasuun aanaalee Shawaa Bahaa fi akkasuma lixa Oromiyaa keessatti bal'inaan oomishame faayidaan irraa argamaa jira. Atara boonsituun kun karaa milkaa'ina qabuun gaafa hojjetamu zayita alaa galuu hambeessuu keessattis gahee guddaa akka qabudha. Ogeeyyiin damee kanaa kan himanii hojii kilaastara boqqolloonis bu'aa jajjabeessaan argamaa akka jirudha. Kaayyoon karoora inisheetiivii qonnaa kanaa maali kan jedhuu fi jiruuf jireenya hawaasaa fooyyessuudha. Wabii nyaataa mirkaneessuudha. Galteewwan biyya alaatii oomisha kana galchuudhaa fi baasii alaa hambisuu keessatti gahee guddaa qaba. Carraa hojii uumuu keessattis gahee guddaa akka qabudha. Misooma midhaaniif immoo xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa ture. Bu'aa garaagaraa argamaa jira akkuma kaafne. Keessumaa ruuziidhaan yoo ilaalle ruuziin haala salphaati
isaatiin waan oomishamuu fi wabii nyaataa mirkaneessuuf sharafa haala hambisuu keessatti hojiin hanga waggoota sadan darban hojjetaman bu'aa akka argamedha kan odeeffanne jechuudha. Hojiin isaa salphaadha. Fakkeenyaaf haramaa yoo ilaalle yeroo lama haramteennaan humna ittiin haramaa sana mo'atu waan qabuuf baay'ee akka nama dadhabsiifnedha kan oomisha ruuzii kanarratti argame. Oomishni biroon jaarmoota garaagaraatiin yeroo miidhamani ni mul'ata. Ruuziin garuu jaarmootaan baay'ee akka miidhamnedha qorannoonis kan agarsiisu. Itoophiyaa keessatti ruuziin barana waggaa sadaffaadha kan inni hojjetamaa jiru. Haalli qilleensaaf teessumni lafaa oomisha ruuziif mijataa ta'es akka jiru kan himamu. Kanaan wal qabate keessumaa lixa Oromiyaatti haalli qilleensaa mijataatu jira. Roobni walirraa hin citu. Kanaaf ammoo dafee haala qilleensaatiin haala naannootiin wal baraa jira. Gosoota midhaanii biroo irras haala salphaatiin oomishamuu fi callaa guddaanis irraa argamaa kan jiru ta'uudha. Ogeeyyiin damee kanaa kan kaasanii haala qilleensaa jiidhinsa yookaan immoo rooba yeroo dheeraati filata waan ta'eef jechuudha. Tempereechara digirii seentigireedii 25 ol keessatti oomishuudhaaf kan mijatuudha. Jiidhinsa guddaa barbaada. Kanaafis lixa Oromiyaa haala mijataa akka qabdu kan namatti agarsiisudha. Bahaa fi kibbi Oromiyaa immoo lafti isaanii jiidhinsa qabatanii waan hin turree fi akka lixa Oromiyaatti mijataa ta'uu baatanis jallisii fayyadamuudhaan akkasumas bakka jiidhinsa qabutti oomishuudhaaf haalli qilleensaa jiru garuu mijataa akka ta'e qorannoon kan agarsiisu. Ruuziin facaafamee hanga firii godhatee firiin isaa iddoo gahutti jiidha argachuu qaba jedhu ogeeyyiin. Akka ragaan biiroo qonnaa Oromiyaa agarsiisutti lafti hektaara miliyoona 1.5 olii Oromiyaa keessatti ruuziidhaan irratti facaafamee akka jirudha. Kanarraa immoo callaan gaariin abdatamaa jira. Ruuziin dhibeewwan garaagaraa ni dandamataa. Faayidaan isaa maali yoo jenne wabii nyaataa mirkaneessuudhaaf gosa nyaataa filatamaadha. Import substitution yookaan immoo sharafa haala hambisuu keessatti gahee guddaa qaba. Gosa midhaanii kana galchuudhaaf baasii guddaa ba'aa ture. Amma baasiin yookaan sharafni ruuzii alaa galchuudhaaf baafamaa ture. Dhimma misoomaa biraatiif oolfamaa sadarkaa jirurra jira. bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni, profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira. Waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi haa mari'annu. Tooftaa biraa haa uummannu. Tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa. Nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galu. Afaan tokko dubbanna. Obboleessatu achi jira. Obboleettitu achi jira. Obboleessatu miidhamaa jira. Obboleettitu miidhamaa jira. Yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu. Yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena. Walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu. Yaboo waaqa laala. Yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu. Tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa. Nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.